tayaa bakka qabsootti haasan illee tayaa akkam itti fayyadame tiktookiin bareedaadha qabaatuun bareedaa bakka dhuftanii jechuu barbaada. Galatuun ulfaatu fayyaatu. Haala biyya keenya irratti haasaa jirtanii haala biyya keessaa isin dhaggeeffataa ture bareedaadha jechuun yaada namni tokko ifaan ifatti waan deeggaru tokko akka keessanii kanatti warra haasa'e ammallee invaayiti nama godhee haala namni yaada namaallee dhaggeeffataa akkasitti waliin mari'atuun bareedaadha. Akkanatti yoo chaansii namaallee kennatee fiillee asitti dhuftanii gara uummataa kanatti jechuudha. Ammanni keenya amma beekaa wallala naga tokko feesbuukaa baay'een xaqqamamu namni tiktookii kanarra oola akka jiru jechuun hunduu tiktookii kanarra oola wala haarrabsu wala maalii godhuu malee yaada fa'aa yaada isaa bilisaa hin ibsataa tiktookii kanarratti. Sirriidha uummanni Oromoo bara duraanii uummata bicuudhaan miidhamaa ture cafaqamaa ture amma immoo wanni sun hunduu jijjiiramee uummata guddaatu uummata xiqqaa jalatti uummata guddaa mootummaa abbaa illee osoo hin ta'in mootummaa uummataan filameetu aangoorra jira namichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad jedhaa jirtanii. Haa ta'u garuu akkasumallee osoo taa'u amma akka jechuun akka deeggaraa nama tokkoo osoo hin ta'in akka uummataatti yoo fudhannee ilaalle waan kan hunda keessaanuu miidhama uummata keenya argaa jirra. Ibaluun jedhin miidhama uummata keenyaa mul'ata hanga tokko jechuudha. Gara tokko loogoo osoo hin ta'in mootummaa jibboo osoo hin ta'in nama tokko deeggaru osoo hin ta'in miidhamni uummata keenyaa nutti mul'ata. Fakkeenyaaf warra mootummaa kanaaf miila taatanii yaada mootummaa kanaa irraa bittanii uummata mariisisuuf garuma danda'ameenuu haa ta'u mootummaa kanaaf irratti yaada keessan dhiyeeffatan keessaa tokko isinii. Kanaaf miidhamni mootummaan kun xiqqoollee haa ta'u uummata irraan ga'u isinitti mul'ata jechuu barbaada. Galatuun fayyaate yaada keetiif galatuuni mootummaan ilma namaati inni dalagaa ilma namaa. Mootummaan yoo ammaa fakkeenyaaf wanni tokko adda sii baasu yoo jedhu mootummaa naannoo jira. Akka Oromootitti nagaafachaa jirta moo akka mootummaa federaalaatti nagaafachaa jirta? Akka mootummaan kun qabsoo ilmaan Oromootiin aangoorra baheetitti akka nullee mootummaan kun mootummaa Oromooti jennee beeknutti akka ammoo walumaa galattuu mootummaan kun mootummaa Itoophiyaa biyya waliigalaatitti yoo ta'e uummanni Oromoo mootummaa kanarraa kiyya jedhee aangoorra kaateera. Uummanni kun Oromoon kun gimbaashiin tokko mootummaan kun namiidhaa jedhee irratti falmaa jira. Gariin ammoo mootummaa kanarra kun yoo ta'e kana caalatu natti dhufaa kan dhufu kun yookaan kiyya ta'a yookaan kiyya ta'uu dhabuu danda'a garuu kana caalaa miidhamu jedhee uummanni keenya obsaa jira akka arguutti miidhamni mootummaa kana jalatti Oromoon miidhamaa jira jettanii yaaddaniiti. Mee fakkeenyaaf miidhamni ni jira. Miidhama kana mootummaan miidhaan jiru warri miidhaa jiru warroota mormitootaatti uummata Oromoo miidhaa jira. Akka Oromootti yoo taate. Yoo akka Amaaraatti taate amma mootummaan biyya kanaa mootummaa federaalaatu jira. Mootummaa naannootu jira. Biyyi tun biyya federaalizimiin bultu. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo keessa seenee waa dalaguu miidhuullee tolchuullee hin danda'u. Federaallee jechuudha. Mootummaa naannoo yoo taate mootummaa naannoo keessatti rakkoon ni jira. Rakkoon jiru kun ammoo akkamitti jiraate yoo jennee deebinee gaafanne si gabaabsuudhaaf jechuudha. Mootummaa naannoo keessatti fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa gaafa mootummaan kun filamee uummatatu filatee mootummaa seenaa Itoophiyaa keessatti jalqaba uummanni filatee dhufe. Mootummaan kun gara hangoo dhufe warra qawwee fudhatee gaara seenee jira warra mormee jira hin ta'u mootummaan kun jedhee. Mootummaa tokko mormuuf seera addunyaatti illee karabbitti illee kanamatti illee eega filame hamaa ta'uuf gaarii ta'uu isaa nama tokko adda baafattuun yeroo kennitaaf. Fakkeenyaaf waggaa 5 filama. Waggaa 5 filame san keessatti waggaa 3 kennitaaf. Cinaa waggaa saniitii ol jechuudha. Chaansii filame san waggaa 3 kennitaaf. Waggaa 3 kennite kana keessa yoo mootummaan sun baallama uummataa seene waan filameef dalaguu dhabe. Bu'aa irra rakkoon caale falmuu dandeettaa dura dhaabbachuu dandeettaa jechuudha. Mootummaadha jiru kana osoo inni taayitan dhufu jiru fakkeenyaaf maqaa adda bilisummaa Oromootiin shaneen gaara seentee maqaa faannootiin maqaa uummata qabsoo uummata Amaaraatiin mormitoonni naannoo Amaaraa kun gaara seenanii kun fincilanii TPLF qawwee fuutee lolas seentee mootummaan kun warra itti fincile faallaa deemu mootummaa uummanni filate kana yeroo inni qawwee itti dhukaase taa'ee ilaalu ofirraa itti dhukaasaa jechuudha.
kamuu biyya kamuu keessatti seera addunyaatti illee karaa rabbiitti illee nama faallaa kee deemu. Kanaaf rakkinni hadha jiru rakkoo kalaallamu rakkoo galtee miti. Eenyutu rakkoo kana galche? Eenyutu dura waa balleesse? Mana kee keessa ilmaan yoo ati qabaatte ilmaan tante haadha warraatii, abbaa warraatii, ijoollee. Abbaa warraa muummicha ministeeraatii, haati warraa itti aantuu muummicha ministeeraatii, ijoolleen mana keessa jiran kaangoo qaban jechuudha. Warri mana kana keessa waliin jiraatu yoo ilmaaniif jaartiin abbaaf fincilan abbaan manaa taa'ee ilaalu tankaarfiitti fudhata. Muummicha ministeeraa waan ta'eef. Yoo ammoo abbaan ijoollee irratti haadhaaf ijoollee irratti tankaarfii fudhate haadhaaf ilmaantu itti fincila jechuudha abbaa. Maaliif badiyyoo yakka dalage? Wanni kun akkasan kanaaf gabaabduma yoo siin jechuu barbaade rakkoon jira eeni jira. Rakkoon kun maaliif gale yoo jenne kaadha mootummaa kanarratti galee maaliif galee yoo jenne rakkoo warroonni mormitoonni maqaa kanaan ummata keenya. Wanni ata manaa kaastu maali? Fakkeenyaaf Wallagga keessa uummanni buqqa'ee jira. Arsii Lixaa, Wallagga, Shawaa, Gujii, Boorana, naannolee hedduu keessatti lubbuun namaa baduu, qabeenyi baduu wanni hedduun dalagamee jira. Naannoo Oromiyaa sii kaasa. Eenyu naannoo Oromiyaa keessatti ka walajjeessaa jiru ilmaan Oromoo lamaan. Wallagga naftanyoonnis dhufanii seenanii. Akka Oromootti naannoo Oromiyaa keessa bulchaalleen Oromoodha. Ka itti fincilee lolaa jirullee Oromoodha. Ka ajjeesaan ajjeefamaa jirullee Oromoodha. Ka ajjeesaa jirullee Oromoodha. Oromoon maaltu taa'ee rakkoo yoo jiraate furachuu isaa dhorge ilmaan Oromoodha. Eenyu dhorge? Oromoo bakka lama adda qoodani. Eenyu qoode? Mootummaa kana miti. Mootummaa kana deeggaree ishee miti. Mootummaan mormitoota jiran alaa galche. Oromoollee, Amaarallee, Tigreellee nam tokkee irraa gagamxatti yookaan waliin dalayna. San ta'uu baatu paartii jabaa nu mormee nullee jabeessitanii uummanni abbaarra caalu haa filatu koottaatii gara biyyaa gala dalagaa jedheen. Ka hidhamillee hidhaa gabbaasee. Maaltu gale? Namni tokko taa'ee biyya tana keessatti paartii ijaarratee paartii mootummaa kana gartee kokkee qabatu yoo danda'e lafaan dha'ee aangoo qabatu yoo dadhabe ammoo haada kokkee godhee akka inni jabaatee dalaguu godhu tokko illee dhufe. Maaltu dhufe? Jirraa jirtu. Alleen allaachuu abzii daandaa cubbuuqii namni hundinuu olola oofuu mootummaa kana irra dhagaa darbachuu dhufe jechuudha. Gaafa waa takka harkaa dhaban hoo? Gaafa waa takka harkaa dhaban maal godhan? Ufii alagga bayaadhaan uummanni Oromoo dhumachaa jira. Kanaaf gabaabduma wanni jedhee sii deebisutti hin dheeradhu. Rakkoon jiraan ni jira. Rakkoo ka fide abbaa sababa ta'ee kanaafuu rakkoon jiru mootummaan illee sirra dhabbinna ni qaba. Mana maati? Kana ka qabu kan mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa, mootummaan illee sirra dhabbinna ni qaba. Mana maati? Kana ka qabu kan mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa, mootummaan Waate gartee na gaafata. Waate gartee na gaafata. Fakkeenyaaf mallas yoo ta'e uummata Oromootirraan miidhaa gaheera jennee fudhanna jechuudha. Irratti uummanni Oromoo beekaan barasan keessaa fakkeenyaaf artistiin eebbisaa addunyaa barasaa keessatti akkasitti finfinnee kana keessatti miidhamee akka seenaa dhageenyutti Oromoon babbaratan barasaa keessa dhabamanii garuu uummanni waan beekne nagahumaan jiraataa ture. Qote bulaan nagahumaan qotatee galcha. Uummanni nama waa barate dhabamsiisaa tuma ture jechuudha akka dhageenyutti. Fakkeenyaaf amma nu kabeenu bara Hayilamaariyaam Ramsan irraas beenaa guma biyya kana beenu malee umriin kennallee gahee san gahee waan beenu miti. Bara baruma amma namichi nama jaballaa kan gora dura biyya an qabataa ture sun biyya bulchaa ture san qaamni hidhatee biyya keessa jiru hin jiru. Namni yoo mootummaallee cunqursan uumama babbarate fa'aa dhabamsiisanii takkii biyyarraa baasanii malee qote bulaan nagahumaan qotatee gala. Amma uummata dhiyootan uummata argee buqqaafamee duraanii gizee bulchiinsaa nuti gizee wayyaanee san keessa Wallaggaa kana keessa galchan san biyaansi uummanni sun yeroo san jedhaataatuma Amaarri kun illee yeroo san nima jiru ture. Afaannoon amma jedhanii uummata dalagaa kun illee yeroo san hin jiru. Abaa olleen amma illee yeroo san biyya hin jiru. Mootummaan akkami biyya fi kontirool godhatee akka gizee saniititti yoo fi uummata miidhee fi uummata miidhaa jennu.
harki biraa qaamni biraa hidhatee uummata miidhu mootummaan gahee isaa hin baanne mootummaa uummata isaa hin eeginiin kanaan mootummaa Oromoo haa jennu fakkeenyaaf mootummaa Oromooti yoo jenne Shimalisiin koogganu federaala toogga. Shimalisiin yoo Shimalisi rakkoo qabaate uummata kana egaa hin jirtu uummata keetii egaa hin jirtu mootummaa federaalaa fakkaan federaala takka uummata eeguu danda'a. Oromiyaa hin jiru nagee deebaan nagee malee Oromiyaa jiru. Bira shaakkisa sagalee kan kee bareedaa miti. Eetu badhamu. Mootummaa federaalaa ati uummata kee ati nageenya uummata kee nama uummata kana madaalu bakka san kaa'uuni hojii mootummaati. Kanaafuu nuti amma akka uummataatitti mootummaan kun nageenya keenyan eeyne nuti qote bulaadha fakkeenyaaf nuti daldalaadha mootummaa kanaa gibira gabbarraa kanaafuu mootummaan nageenya keenyan eeyne akkami mootummaa kanaan mootummaa jennee yaamnaa jedhanii yoo namni isin gaafatani mootummaa uummata kanaan eeyne harki biraa hamiidhu abaawoon hamiitu nama uummata ajjeesu mootummaan kun gahee hojii isaa hin baane waan kana qulqulleessuu qaba abaawotaan fixee faanofaan fixee mirga lammiin achi keessatti lubbuun jiraachuu mirkaneessuu fi qaba. Kanaafuu how we can call mootummaa.